Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenyaa qophii guyyaa har'aa qabnuun odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hariiroo isaanii haaromsuuf walii galanii jiru. Waliigaltee kanaan biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee uumamee ture mariin hiikuun hariiroo isaanii gara boqonnaa haaraatti jijjiiruuf walii galanii jiru. Karaa Soomaaliyaatiin Itoophiyaan eegumsa amansiisaa fi balbala galaanaa addaan hin citiin argachuuf mirga beekamtii kennuuf dhimmoota kanarratti waliin hojjechuuf kan walii galan yoo ta'u, Itoophiyaanis bulchiinsa Soomaaliyaa fi tokkummaa ishee kabajuuf dhaabbii qabdu mirkaneessiteetti. Biyyootni lameen fedhii balbala galaana Itoophiyaa dhugoomsuuf ji'oota arfan dhufanitti gargaarsa Turkiitiin dhimmoota jajjaboo irratti akka haasa'anii fi hojiilee wal fakkaataniin akka walii galan mirkaneessanii jiru. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti nageenyaa fi eegumsa Soomaaliyaatiin bu'aa buustee beekamtii akka kennamuuf walii galtee jirti. Itoophiyaaf mo'ichi kun ol ka'umsa biyyaa kan agarsiisu ta'us ifoomee jira. Oduu biroon uffata raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e shororkeessaaf oomishuun kan hiraa ture to'annoo jala ooluu dhagahameera. Bulchiinsa poolisii magaalaa Baahirdaar buufata poolisii tokkoffaa uffata waraanaa qopheessuun shororkeessaa faannoof osoo hiruu qabamuun yakka raawwachaa tureefis akka itti gaafatamu ta'eera. Egaa qophii har'aaf qabnu asumaan goolabnaa. Yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma. Thank you.